Har'aa waan abbaan faannaa fidanii abbaa yeroon jedhu abbiyyuu koo jaarsa abbaa manaa kootii jechuu kooti jechuudha. Ijoollee baay'ee maallaan jettanii waa baay'ee barreessaa turtanii koomentii jalatti argeen jira. Abbiyyuu kootii jechuudha jaarsa abbaa manaa kootiiti warroonni isiniif hin galle har'a nyaata eessaa fiddee kun maalidha naan jechuun keessan hin oolu warroonni wallaggaa naqamtee gadii inuma beektu naqamtee olii jira ta'e hin jiru ta'e hin beeku garuu jechuudha. Kun maal jedhama akka keenyatti ancootee jedhama jechuudha. Ancooteen kana fakkaata. Abbaa faatu naa fidee dhufee jechuudha. Dheengadda gaafa dhufanii isanii miiccadhee irra keewwadhee akkaataa itti hojjetamu isinitti argisiisaa jechuudha. Kun akkuma argitanii doqqee xiqqoo qaba jechuudha. Biyyee keessaa ba'aa waan ta'eef kunoo miiccaan jira jechuudha irra keewwachuu fi warroonni biyya alaa jirtan egaa warroonni hawwitanii warroonni ancootee jaallatanii dhiifama naa godhaa isiniin jechuun barbaada. Wanti godhamu hin jiru maaliin isinii godha dhugaa waan isinii godhu hin qabu. Ani nyaata badaa miidiyaarra baasee hin hojjedhu garuu waan natti tolu malee jechuudha. Na dabbara dhugaa nyaata miidiyaarratti hojjechuun jechuudha. Nyaata miidiyaarratti nyaachuunis natti hin tolu dhugaa rabbii. Nama miidiyaarra taa'ee nyaata nyaatuyyuu akka itti jibbu dhugaa hin jaalladhu hin beeku malee kana dheetanii waraabu. Kun immoo hin hawwituu hin yaaddu jedheetanii isinii waraabaa jira malee isinitti agarsiifachuu barbaade miti dhugaa rabbii viidiyoo biraa hojjechuu koonaa wayya jechuudha. Nama mataa camallaqu natti hin tolu. Kunoo irra kaa'ee affeelee baaseen jira jechuudha. Sanarraan iyyuummoo na jalaa gubate. Kunoo na jalaa gubatee jira. Sirriitti mucuq jedhee bishaatee akkamittiin hin bisheesse beektu peestaalii keessa godhe. Peestaalii keessa godhee bishaatti godhee afuuran baafannee jechuudha. Sirriitti ashagamee naa bishaatee jechuudha. Birdistiisuma noormaalii kaanidha. Waan ta'eef yoo peestaaliidhaan bisheessan dafee bishaataa jechuudha. Peestaaliidhaan itti qadaade jechuudha. Biyyaa garuu baala itti qadaanna dur baala buqqee fa'aa baala buqqee baala qobboo fa'aa kan jedhamutti qadaanne bisheessina dur biyya keenya. Amma garuu peestaaliidhaan ashagee sararee mucuqqee naa bishaate jechuudha. Kunoo haala kanaan qopheeffadheen jira. Amma immoo kunoo babbaqasee akkatti nyaatan akka biyya keenyaatti jechuudha. Dhadhaa immoo haalaandiitti naqadheen jira. Irraa buddeeffadhee qoqqocaanis hin jira. Qoqqocaafas dhadhaas ancootee kanas phaaphalis dhumarratti isin argisiisa phaaphalis ijoollee phaaphalii jaallatan jiraachuu dandeessu waan ta'eef gara dhumaatti ni ilaaltu. Isas abbaa faannaa fidee dhufee jechuudha. Dhugaa rabbii qoqqocaa kanas isaantu naaf fidee qoqqocaan kun qoqqocaa asheetiidha. Kaameraatu ifaan itti dabaleennaan addeesse malee jechuudha. Qoqqocaa asheetii biyya keenyaati jechuudha. Beektu qaaraa shishifii qullubbiitti naqanii jibinbilatti naqanii qimamii masoobilaa itti naqanii daakuu jechuudha. Harkaan dhagaa irratti daakama jechuudha. Kuni samaashinii daakuu miti dhagaa daakee jechuudha. Asumarraa warra biyya alaa jirtan gaa foolii quufaa hiyyeessi foolii quufaa asirratti na duraa bu'ee jechuudha. Dhadhaatti naqachuuf hin jedha. Dhadhaa haalaandiitti budduseetan naqadhee yaasuu isaan rakkisee hindi lallaa firiijii keessa waan hin kaa'uuf nama rakkisa. Akkasii kunoo kana fakkaata haala kanaan qoqqocaa korratti baafadheen jira. Kunoo dhadhaatti naqachuutti jira jechuudha. Dhadhaan ittiin baay'ee urgoofti baay'ee bareedduudha. Baadiyyaadhaa baqee naa dhufe waan ta'eef dhugaa warri baadiyyaa kun dhadhaa bassuun gashaniyyuu dhugaa rabbii akkatti urgaa'u. Baay'ee tokko urgaa kunoo dhadhaa kootti goradheetiin jira. Ancooteen akka itti nyaatamu dhaga. Akkasitti nyaatu dafaqqii isaallee nyaatu. Ani waxii isaa waxadhe xibsiisaan xabbasaa. Xabbase jechuudha. Nagartu dhumarratti akkan itti xabbase bishaan ittiin goone garuu kun immoo bugiinsa akkasitti nyaatama akka aadaa keenyaatti jechuudha. Baay'ee aadaa filatamaadha. Ancooteen kun akka biyya keenyaatti hundumtuu nyaata. Amma magaalaa Finfinnee keessaa ancooteen kun eessa fa'aatti nyaatama beektu hoteela keessa Askoofaan jira, Buraayyuun jira, Hoolataan jira, Shiroo Meedaan jira. Dhugaa rabbii dafaqqiisaa. Bugiisaa yoo barbaadde akka barbaaddetti ajajjattanii nyaachuu dandeessu jechuudha. Baay'ee tokko mi'aa ancooteen baay'ee filatamaadha akka biyya keenyaatti. Kun haala kanaan dhadhaatti naqadhee qoqqocaa koo waliin makadhee qoqqocaa warra hin beekneefaa jira namni tokko waan beekan warra ammaa Amaaraa kuni qoqqocaa kana hin beekan waan beekan natti hin fakkaatu. Kun haala kanaan dhadhaa xiqqoo ishee walakkaatti cobsa maaliif jennaan namatti tola jechuudha. Gaafa achi cuubatanii baay'ee mi'aawu qoqqocaan kun biddeen duwwaa fa'aa amma waxii fa'aa hin qabne mana keessaa biddeen duwwaa kutattee jechuudha.
dhadhaa xiqqoo isheetiin waliin laqattee qoqqocaa kanaan cuubattee biddeen nyaatte sanuu biddeen ho'aa akkatti mi'aawu hin beeloftullee bishaan dhugda. Bishaan si gursisa dhugaa rabbii qoqqocaan bayeessa dhugaa namni amma mana keessa qoqqocaa dhabuu nama sirrii miti namni beela amma ariitiitti qoqqocaa kana kutatee biddeeniin ittiin nyaata waxaan barbaada maali dhammaanuudhaan jedhu dhugaa rabbii. Ani akkasii amma yeroo tokko tokko duraan yeroo itti mucaan kun jirre qoqqocaa kana fudhadheen biddeen koo nyaadhe ganaan waxii waxaa ganaan maal ta'an jedhuan birososiin godhuan dhugaa rabbii yoo isaan qophaa jiru waan barbaadeen nyaadha waan barbaadeen dhiisa. Akkan fedhee jechuudha malee qoqqocaan manaa qabaachuun baay'eessaa kun akkuma argitanii haala kanaan nyaatama jechuudha akkan beekutti akkasumatti hojjetan akkuma manaa duritti hojjetan nutti hojjedhe jechuudhanii kunoo haala kanaan bareeddee jirti fudhatanii buna koollee danfiseetiin jira jechuudha. Anaaf abbaa bichaa dhuga mucaan koo ishee buna hin dhugu abbaan na bira jira waan ta'eef shinii lama fidadhee dhufee shukkaaraan hin dhuganii duwwaa dhugu jechuudha. Anis jaalladhu shukkaara yeroo tokko tokko akkuma fedhan yoo fedhetti naadaan fedhan immoo nan dhiisaa jechuudha. Kunoo haala kana fakkaatuun buna koo danfifadhee isallee qopheeffadheen jira. Biddeen fiduu qofannaaf amma biddeen fidadhee shaanii tokkorra kaa'ee yoo barbaadde biddeeniin kutattee nyaatta yoo barbaadde immoo duwwaas nyaachuu hin dandeessaa jechuudha. Akka fedha keessaniitti nyaachuu dandeessu jechuudha. Haala kanaan qopheeffadhe maashaallah tabarakallah hin hawwinaa gaa dhugaa. Haalan godhagaa kunoo waxii isaa immoo akkasitti waxadhee dhadhaan itti naqee jirarra keessa isaatti zayitiidhumaaf shunkurtii bisheessee akkuma nama xibsii xabbasuu beektu nire akkasumatti barbaree sadiimaa immoo xiqqoon itti naqee jechuudha. Haala kanaan kunoo akkuma argaa jirtanii xibsii isaa hojjedhee jechuudha. Baay'ee mi'oofti baay'ee namatti tolti bishaan itti namu wancoo ta'e xibsii isaa xabbafattan baay'ee namatti tola jechuudha. Hin beektu ijoolleen maali ijoolleen gara keenyaa yoo jiraattanii na dhaggeeffattanii hin beektu jechuudha. Baay'ee mi'aadhaan yeroo itti hojjetamu an zayitii xiqqoodhaan shunkurtii bisheesseen dhadhaa akkuma argita irra keessatti itti naqee jechuudha. Amma dhadhaadhaan cafacafamee jira jechuudha. Kun baay'ee tokko bareeda akkasitti nyaatama wancooteen akkasitti godhu kaayee warri keenya durii mammaan keenya dura akkasitti goote nyaanna jechuudha. Akkasii kunoo phaaphalii immoo beektu phaaphalii isa gurguddaa kana na argitanii waan inni fakkaatu. Kanas isaantu nu ergee obboleettii ancootee kana obboleettii jaarsa kooti sayyuu koo jechuudha. Sayyuu kooti ergee jechuudha abbaatti cumaan fidanii dhufanii kunoo warra baadiyyaa kana kan horsiisuu tanaan ergine garuu ani affeeluu jedhee viidiyoo waraabe malee kana jechuudha isinii matti agarsiisuudhaaf waraabe malee baay'ee na argite xaasaa 5 ta'anatti fakkaata. Xaasaa biyya keenyatti immoo xaasaan tokko xaasaa walloo jedhu isheettiin bunaan safara warri gooda keenyaan beeku. Isheen tokko birrii 80 la phaaphaliin kun biyya keenya xaasattiin tokko birrii 80 jechuudha. Baay'ee mi'aadha akka biyya keenyaatti kun. Phaaphaliin kun tokkoffaadhas mi'aadhas birriin isaa jechuudha. Kunoo kana fakkaata jechuudha. Kun nyaata aadaa Wallaggaati. Kana faa nyaanna gaa nuti la kana dhuumna. Kana dhuumna la boqqolloo keenyatti naqanneetu biddeen keenya tolfannee bisingaa keenyatti naqannee yoo xaafii qabaanne xaafii keenya sitti naqannee yoo dhabne immoo boqqolloo bisingaa keenya waliin mannee biddeen isaa tolfannee albaafna haadha isaa nyaatu dhugumaan dubbadhaa.